Eertiraan daangaa Itoophiyaan seenne lammiilee Itoophiyaa simmiinee jedhan pirezidantiin Eertiraa Isaayaas Afwerqii gaaffiif deebii addatti mootummaa yookiin miidiyaa biyyaalessaa Eertiraa waliin taasisaniin dhimma kana isaan dubbatan. Itoophiyaan xalayaa UN'f barreessiteen mootummaan Eertiraa daangaa Itoophiyaa seeneera akkasumas immoo lammiilee hubaa jira jechuun himatteetti. Dhimma kanaaf deebii kan kennan pirezidantiin Eertiraa kun sobaa jedhan. Paartiin badhaadhinaa jechuunis paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru qophii waraanaa taasisuuf dhoksuuf jecha himata dhiyeessedha jechuun busheessaniiru. Pirezidantiin Eertiraa dhimmoota garaagaraa irratti haasaa taasisaniin mootummaa Itoophiyaa, paartii badhaadhinaa akkasumas haala amma Itoophiyaa keessa jiru irratti qeeqa garaagaraa dhiyeessaniiru. Pirezidantiin Eertiraa dhimma biyyoota kaaniiti malee dhimma biyya isaanii hin dubbanne. Itoophiyaa fi Eertiraan waggaa 7 keessatti hariiroo jabaarraa hariiroo akka laafe keessa seenaniiru. Muddamnii fi walimannaan biyyoota lamaa hammaatee waraanatti ce'uu mala jechuun xiinxaltoonni dubbataa jiru. Pirezidantiin Eertiraa gaaffiif deebii taasisaniin dhimmi tokko kaasan immoo dhimma ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafataa jirtudha. Pirezidantiin Eertiraa haasaa isaanii maal jedhan kun gochaa maal na dhibdeedha jechuun busheessaniiru. Kanatti irrattis immoo dabalataan kun dhimma ji'oopoliitikaalaa wajjin kan wal qabatuu fi humnoonni alaa Itoophiyaa deeggaraa akka jiran akeekuun dubbataniiru.